السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجافي أجرتني في بيغينا على التين تقول لايكين من الكنا كمتي وبدن تينيا خلين جاو من سنرتين جافي ذا نسي ديبسا إنجل كم في بيغينا لايكي كنجرسي من الأولاف إنجل كم مرة تقول نقولوا كم في بيرسينا يجو يجي في بيرسينا ما نقولوا كمنا في بين هلا كان جزء نفيدي أكنت تيمينو تنا أسرع جزء نفيدي إمو أسرعنا نفيدي أسرع لفنا يجو بكتنا لفنا achi tuqonna san boodarra siitingii tana tuqonna jechuudha. Siitingii tana tuqinne eega siitingii tana tuqinne boodarra siitingii illee nu dhufte obsaadha. Eega haala kanaan nu fide san boodarra as gad dhufnaa jechuudha. Bakka tana profaayil siitingii kana asirra gad dhooyinaa jechuudha. Asirra gad dhooyine haala kanaan nu fide san boodarra akkana kana ol harkifnee irra ol deemnee ilaalla. Bakka laayikiidha jechuudha. San boodarra haala kanaan kun laayikiin asirra nu mul'atti. Laayikiin irratti gad dhooyina. Haala kanaan laayikiin nuuf baate jechuudha. Laayikiin ishee nuuf baate inni kun akka laayikii namaatti illee nagarree godhudha jechuudha. Inni kun immoo laayikii ta'e akka namni tokko nagarree godhudha jechuudha. San booda isa kana akkana yoo banaa jiraate akkana yoo cufaa jiraate kana akkanatti ni bantanii jechuudha. Bantanii dhiistan akkanatti maaluma kanaani haala salphaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kun karaa gabaabaadha.